namni tokko xarafa Suudii ka jiru yoo xarafa biyya takkaa ka jiru ka humaa takka quban qabne hujii isatti jiru miidhama yoo namni tokko ka karaa deemu miidhama namtichi kun immoo rakkoo takka quban qabu yoo fagaatte namoota biroo boolisa naannoo sanii shurxaa ofirraa eeguu malee nama akka khiyyaatu namiidha jee ofirraan eegu duuba akkasitti rakkoo tana keessa bu'ee rakkoon tun isa mudatti jechuudha. Haalli ani ijaan arge ijoollee teenya haala nama suukanneessu. Haala namni ilma namarratti hin dalayne nama gosa takkaa dhiisi nama ummata tokkoo dhiisi nama saba tokkoo dhiisi nama amantii takka wajji qabu dhiisi abbuma fedhe duniyaa tanarraa hattaa bineensallee akka amma nuti wal goone kana bineensallee namni hin godhu duuba. Obboleessa kan kee dhiira akka keetii akkasitti miidhaa akkas fakkaatu irra fidanii waywaachisanii odoo nuti ilaallee agarruu subhaanallah wanni dalagamaa jiru gara jabeenyi hammana hammaatu kun gara jabeenyi kun maalirraa dhufe ijoollee teenya maaltu akkana garaa nu jabeesse maaltu akkana garaa nu hammeesse maaltu akkana walitti garaa nu jabeesse akkamitti akkana wali garaa jabaanne maal taane balaa maaltu nutti bu'e ijoollee teenya. Meetiqoo miira keessaa baya waan inni isiniin jiru kana na dhaggeeffadhaa yaa ijoollee. Nama lamaatu nabi biratti sallallahu alaihi wasallam wal falamanii afaanin xiqqoo afaan wal fuudhan. Namni tokko ni aare isaan lamaanirraa tokko hedduu aare. Aaree fuulli isaa kun diimatee hiddi morma isaa kun hundi akkana ka'ee dhaabbate fuulli isaa xiqqoo malee dhiiga naqate dhiin naqaawe fuulli isaa. Kana nabiin sallallahu alaihi wasallam ani waan tokkon beekaa odoo namtichi kun waan san je'e ka'aarri kun irraa deemu waan sanin beekaa jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam loo qaala a'uudhu billahi min ashayxaan irrajiim odoo jecha kana je'e rabbitti maganfadha shayxanarraa jecha juu kana silaa je'e wanni inni amma aarri silaa isatti jiru kun irraa deemaa jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana dhufanii sahaabaan itti himan برنبين أكنجا صلى الله عليه وسلم سلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جته واني أما سرا ملة تخون عارخ سرا ديما جي نبيني جانين جنان نمتجو خمال جي أبو دي ماسي أنا وين مرات هذا جين نما مرات تو أعوذ بالله جاء جي چوسات وين مرات دي جي دو يرون أما إسنتها سوخنا أكنم تتخنا اللي تهونو مصداد آتهم لتعيها أذن واعية قري وقبت عقلي وهبت وان كان نهبت جئي يادا بؤاء يتي في قنوت والفن بؤاء يتي والمينة بؤاء يتي شبو والرد لين إن يتو فيدة وان كان را فايدة إن يتي eenyu miidhamaaf fayyadate moo kamiidhu kanaaf fayyadate faayidaa eenyutiif maal taane akkamii gatteenyee rakkoo jirtu furmaata godhuu dadhabne namni immoo waan kana wal jalaa fuutanii dabarsitan yaa buleessoo ibiddarratti banzeelan naqinaa ibiddi yoo bakka takka qabate warri isaat adagalleen bishaanin dirmata malee ibiddaan hin dirmatu مخينا اللين بشانين ديرمات نمي لما يو أفاو والفودي توتي تكيو والدبد غندي يو والدبد غوستي يو والدبد لما انتي بشانين ديرمات ملئ بدانين ديرمات مال تاتني آدا هواسا خنجل ولا اللي شريع اللي ولا اللي وهند سيرة دنيا اتبولت اللي ولا اللي سيرة هيرة maal janiini daggalaa yoo taate malee warra takkaa wanni takka isa biran gahin akka nuti godhaa jirru hedduu bareedaadhaa miti. Yaa obboleessoo namni aqlii qabulleen tokkollee waan kana hin deeggaru abbummaan fedhe atilleen hin deeggartu yoo aarri hoggasi jiru san taate malee hoggaa aarri sirraa gale atilleen waan san hin deeggartu ammoo shayxaanni as keessaa qooda qaba.
addanu fageessu garaa walitti nu booreessu nama achi dogoggora dalagu san odoon ta'in namuma biyya jiru bakka biroo jirutti illee garaa keessatti jibbanna uumu hammeenya akka walirratti hammaannu uumu akka wal shakkinu ijoollee obboleeyyan wal godhattee laga wajji ceetee bahar wajji ceetee obboleeyyan wal godhattee wajji jiraattu waan argattee wajji nyaattee wajji dhuydee rakkoo wajji ba'attee wajji beeloytee wajji jiraatan hoggaa amma wanni akkanaa dalagamtu mee akkamii garaa kamiin ijoolleen tun wajji galti tabirolleen garaa kamii wajji teessimee shakkii walitti buufnee shakkii walitti uumnee akka waliin gargaarre akka waliin deeggarre akka walitti booharre taasisaa jirra yaa obboleeyso rakkoo tuuta muraasa takkaatiif ummanni keenya akka itti wajji jiraatu dhabee zanni walitti badee keessisaa walitti boorawee namni wajji yaa'ulleen haga wal shakku takka yoo garaa keessaa qulqullina hanga dhabu takka balaan akkasii nu mudatte yaa ijoollee teenya namoonni adda addaa ka bakka adda addaa jirtan haasawni afaan keessanirraa bahu haasawa bareedaa haa ta'u haasawa balaa dhaamsu haa ta'u haasawa ibidda dhaamsu haa ta'u haasawa araara ummata jidduutti fidu haa ta'u inna al'abda la yatakallamu bikalimatin min sukhtillah لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 خريفا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبرك ها دبيتك دبتا دبيسنا دو ميزانة تنقون هنگلا دبين تيتون هغنا جيس جيچو خيان دبي ربين جيبو دبتا دبين تون هنگلا قدتين لال سببا دبي سني إبد جهنم كيسا قديما أمتا ترباتما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم نمني أبوليس إساخ إسلاما تكو أجي سورة غرغار حتى ولو كلمة قوتليني مي إشارمان أكس قولا دوا أجيسا ريتي داوي متا بشيس متا فتويس متا كنغودي قامة أبسي حركة أبسي جيتشودا متي وبيخ إشارو ملي يوخن إشارة وهي أغرسيس أكنما أجيتشا سنكيسة شركي تهاجات وجي أجيتت العالمتا أتي أما خبيرة جراتي لبوسا نمباسين أكنما لبوسا نمباسي لكاومتا جاندو ربين كي سبحانه وتعالى وان غاريرتي والغرغارو نو أججي وان حمترا والأوركت نو أججي لا تأخذن على يد الظالم ولا تعطرنه على الحق أطرا حركة نما ظالما قبا إسن كيسا نما ميدو حركة قبا حقرت الأوركا أكسنون جي النبي صلى الله عليه وسلم قبا ظالمني أقوسن قبو غندن قبو نما ميدو غندن قبو بيان قبو نما ميدو بكم هندجرة وليقلا نما ميدو سن حركة سا قبا أكستي أججم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وبليس خيتي تمسي إسانا ما ميدوس إسا ميد أموس جان سيا إرقما ربي جان صحابان كن إسانا ما ميدو نتو إسا ميد أمي نتم سنافي نما ميد أمي تمسر ري أكا إسا نما ميدو يو أكمتهم سنافي جانيني صحابة النبي قافة صلى الله عليه وسلم قويا إني ميد أمي تمسون هاكا أمو إسا نما ميدو أكمتهم سنافي جاني نبي قافة صلى الله عليه وسلم ويتخنا نبي مال جانيني ظلمي سنراد أوركتا ميد إنسا إني نما ميدو سنراد أوركتا سنتو إسا تمسو راجات badirraa dhoorkite nama miidhurraa dhoorgite dhiisa balwaan kana jettee dhoorgite santu isaa tumsuudha jedhan namni waan hamtuu namarratti hin dalagu boru wanni akkasii narratti dalagamti jechuuf dhaba ilmoo namarratti waan hamtuu hin dalagan boru ilmoo teetirratti dalagamtiif dhaban obboleessa namarratti hamtuu hin dalagan boru obboleessa keetirratti dalagamtiif dhaban gosa namarratti hamtuu hin dalagan boru gosa teetirratti dalagamtiif dhaban
maatii namarratti badii dogoggoran dalagan boru maatii teetina dalagamtiif dhaban lubbuu namarratti akka malee dalagan sirratti akka malee dalagamuu sodaadhaaf kanaafuu obboleeyyan kiyya yeroon amma isinitti haasoo kanarraa namni rabbi aqlii isinii kenne namni rabbi beekumsa isinii kenne namni rabbi subhaanahu wa ta'aalaa sagalee isinii kenne rakkoo ijoollee teenya jidduutti deemsifamaa jirtu san yeroo gabaabduu sanatti akka dhaamtaniin isin kadhadha maqaa rabbiitiin namni sagaleen isaa dhagayamtu namni waa bu'aa buusuu danda'u ka bakka sanitti dhihoo jiru yoo waan kana qaceelee nurra keessa beeku yeroo ammaan isin lallabu kanarraa kaaftanii rakkoo ijoollee teenya jidduu deemaa jirtu san akka dhaabdaniin isin gaafadha ijoollee teenya jidduutti waan deemaa jiru san ilmaan kun ilmaan keenya bakka fedhetti haa dhalatu oromiyaa tanarraa ilmoon tun ilmoo teenya namni kun nama keenya namni kun ummata keenya rakkoo isaan jidduu deemaa jirtu san halkan edanaa kana bira akkan dabarre hanga dabreewu rabbiin nu haa araaramu asumatti akka dhaabdan nama amma miidhamaa jiru akka miidhama san irraa dhaabdan namni waan kanaa miidhame yoo jiraate akka hawaasa kiyyatti buula kafallee wal aannee ummata gama fayyaa gara nagayaa akka deebif wanni tun deemtee rakkoo hawaasa keenya akkan taane rakkoo hawaasa keenya akkan taane wanni kun deddeebi'aa jirti deddeebitee amatuma baranaa kana keessa amatuma kana ka amma fixaa jirru kana 2016 ta'ee 17 ta'ee 2024 ta'ee 2046 jennus akka hijirattis amata dabarsine kanarraa ilaa har'atti wanni kun yeroo hedduu nurra deddeebi'aa jirti wanni deddeebi'aa jiru kun immoo waan bareedaadhaa miti wanni kun lubbuu namaati qaama namaati yaa obboleessa kan kee tokko haa akkuma ati jiruu jirjiirratuudhaaf deemtetti jiruu jirjiirrachuu deeme hoggaa haalli rakkinaa kun isa mudatu si gammachiisa hoggaa nuti miidiyaa irratti as baafnee ilmaan xixiqqaa kana ijoollee tana miidiyaa agarsiisaadha waraabaadha viidiyoo waraabaa hoggaa nuti wal miinu kana haati as jirtu haati ilmoo san dhalte abbaan ilmoo san dhale warri ilmoo san qabu maaltutti dhagama yaa obboleessoo abbaa ilmoo sanii qofaami haadhallee qofaami namumti waan kana arge maal nuun ja'a miidiyaa irratti ummata akkam nuun ja'a akkamin nu madaala akkamin madaalamaa jirra maal godhaa jirra yaa ijoollee tiyya maal godhaa jirra maal jirra maal taane balaa maalumaan nu bu'e balaa maaltu nu bu'e balaan tun hoggu takka ol kaati gad deebiti nama meeqaas jidduu dhabaa jirra nama meeqaatu qaama isaa hanqaama hir'ataa jira nama meeqaan lubbuu dhabaa jira nama meeqa qabeenyi isaa badaa jira nama meeqaatu akhiraa dhabaa jira nama meeqaatu rabbi dhabaa jira yaa bo rabbi haa sodaannu gama rabbi haa deemnu yaa obboleeyyan islaamaa rabbi haa sodaannu aboo ummata nu daawwatuuf illee kabajaa haa goonu ummata keenya illeef kabajaa haa goonu diin illeef kabajaa haa goonu badii amma ijoollee teenya jidduutti deemaa jirtu tana yeroon amma isinitti haasa'u kana booda namni tokkolleen akka miidhamne namni ijoollee akkasi qabee harkaa qabdus yeroon amma sitti haasa'u kanarraa ijoollee san gallakkisitu warri wal miidhaa jirtan miidhaa walirraa dhaaba rakkoo argamte gattaa'a waliin haasawaa akka itti haasoytan ni beeytani nutillee yoo afaan wallaallee isinirraa fagaanne isin ammoo akka itti haasoytan beeytani akka itti wal araarsisanis ni beeytani aboo teessanii ijoollee walittin eeginaa yoo gama baatanii isinis gama tokkoo gortanii tokkos gama tokkoo goree daranuu dubbiitan akka oowwitun taasisinaa yaa obboleessoo gara dubbiitun itti dhumtu gara itti namni nagayaatti argatu gara itti namni walitti araaramu gara sanitti fuula haa deebinu bakka dubbiin irraa kaate
أن بيخ إسنا مو بيخو تمالا أن مو ميد لما نمني والميد وأرق وانسان قران نبأتو دتنبي وانسان انتاي لالو دتنبي جوليتي يتميد أمتو جوليتي يتوالميد أكا تجلسوا اللالي أكا أباتو كنت إيسرا دبين كن كاتي إنيو تو دوغورا بديك أبا إنيو تو وان كان إيغالي إنيو را خاتي حقيقة يعني خيسان بيخو دوبا إسنا مو والبيتن yoo fagaate nama lama irraa kaati gaa wanni kanaa silaa waa ummata irraa hin kaatu rakkoo nama lama jidduutti argamte bal'ifnee akka amma mudanne kana muduun waa aqliidhaa miti mee guutuu akka aqliitti deebi'a aqlii teenya ta rabbi nuu kenne tanaa yaadaadha rakkoo tana gama furmaata akka naagootaniin dhaamsisni dabarsa warri wal lolaa jiru lola san ammumarraa akka dhaabdan namoonni birootis dirmattanii waan kana jidduu seentanii akka dhaabsiftan warra wal dhabe kana nagaya akka jidduutti buuftan haati ilmoota biyya jirtu nagayaan akka raftee bultu abbaan ilmaanii akka nagayaan rafee bulu namni ilmaan alaa isa biraa bahe yaa dhiiroo maal keessa jira je'eetu yaada jira yoggaa ijoollee wal loltee wal fixuu eegalte jedhan jeeqama akkamiitu hawaasa jidduutti dhufa hadaraa rabbi jecha waan kana gattaa alaala rakkoo jirtu sana furmaata taasisaa jechuu isin kadhadha akka abbaa tokkotti akka abbaa ilmaanitti isin kadhadha akka namni ilmoo ofii kadhatutti isin kadhadha rabbi jaa jidduu seenaa ijoollee sana adda dhaaba aboo ijoollee teenyaa miidhamaa jira maal taatan aboo aqliin maal isin taate yaa ijoollee maaluma taate yaa abbaa hadaraa waan kana yeroon amma isinitti haasoo kanarraa rakkootan akka ijoollee teenya jidduu dhaabdan akka nagaya nuu buuftan akka araarri ijoollee jidduutti bu'u isin gaafadha jazakumullahu khayran rabbi subhanahu wa ta'ala waan isin tattaaffii gootan keessa barakaa kaayee rakkoo hawaasa keenya jidduu jirtu rabbi jidduu haa fuudhu nagaya rabbi walitti haa taasisu rabbiin qabbanaa fi nagaya akka nuu buusu rabbi irraa kadhadha جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته